amala yan. Amalaa fi waa'ee kiyyaa yookaan waa'ee kan keetti akkasii baraa deema akkasii barsa. Yes. Garuu osoo achi dhaqiniin duratti osoo achi dhaqiniin duratti ani foo fuula kiyya kana laaltee ansiin ta'ini akkamina dubbistare? Hai. Yoo tinaan ta'in sin dubbisu. Yoo fokkifte maa sitti si qadheessi bara? Fokkisuun baanu. Intalichi mataa jabaa. Fokkisuu dhiisuu bareeduu dhiisuun jedhaan jiru. Si ta'uun baana fakkeenyaaf si ta'uun fuula kan kee kan osoo sin laalle ani amma fakkeenyaaf fooloo sin deebisni laa. Si jira haala waliin fooloo sin deebisni wayi ta'u. Maali fooloo koo? Maali jechuuni amma fakkeenya yoo na taatee jettee suuta laalee si deebisa. Baree osoo seenaan ta'een yoo akkanumatti iyyuu hin ta'u jechuu barbaadeeti si galee. Yoo kanan taane deebifamu jechuun amma fakkeenya si kaataa jira bara. Fakkeenya si kaataa jira bara. Akkanuma keessaan si dubbisuu yookaan sitti dhiyaachuun leeni yoo naa taate si laalee keen akkas tekstii yookaan immoo si godha. Siin galuu dubbiin. Duwwaa harkara taa'e. Si galee moo si galee amma? maal nama roobsu ijoolleen? Dumaasheedhaa jedhanii amma dhala dhageeffadhu. Maashee maali? Amma dumaashii jechuun akka afaan Harargee yookaan akka afaan keenyaatti jaartii obboleessaa yookaan jaalallee obboleessaa. Anama fakkeenyaaf karaa keenyatti akka Harargeetitti obboleessa kiyyaan jaartii obboleessa kiyyaatiin dumaashii jedhaan. Hiriyaa kiyya kaniin jaaladhulee haadha warraa isaa yookaan jaalallee isaatiif isan jaaladha waan ta'eef dumaashiin jedhaan. Si galee? Dumaashii jechuun akkas. Amma fakkeenyaaf ati fikiranyaa kiyya yoo taate isin na jaalatti yoo ta'e dumaashii isin jetti waan na jaalattuuf an obboleessisii yoo ta'e akka obboleessitti yoo na ilaalte jechuudha. Si galee? Si galee moo si galle? Dhagaan jiramu? Dhagaan jira. Eewwa dumaashii jechuun isa. Dumaashii jechuun akkasi. Sila kana ta'eef amma dumaashii isin jettee isin waan akka obboleessaa na ilaaltuuf dumaashii isin jette. Dumaashii jechuun jaalallee obboleessaa yookaan jaartii obboleessaatii jechuudha. Amma kanaaf akkam goona ree? Kamilee akkam goona? Maal akkam gochuu jettee? Dhagamaan jiru na fakkaate sagal inchichi taasisi torkeen. Dhagamaa rashaa akka boonu natti mika joowi. Uummanni bara fuudhii si taati fuudhii naan jedhaa jiranii garuu waan duraan bare hunda isaa hin deebistaa sin jedhaa jira. Ati si kan duraanii maal fuchuu dhiiftee? Maaf fuchuu dhiiftee? Thank you so much, bro. Galatoom. Maaf fuchuu dhiiftee? Galatoom, bro. Kan duraanii maaf fuchuu dhiiste? Hinfuune kaanii jechuun hinfuune kaa usumaan hinfuune kamatti hin deemaa jira akkatti kan dhaabbatee deemaa. Maa akkatti maa dhaabbattee deemu? Hinfuutuu? Si fuudhan jedhan jiru maa amma guddadhee bara. Utuu fuutee si duraanii fuutaree. Maa duraan rifeensa magarsine bara. Rifeensa magarsine duraan. Isaaf handisee bara amma guddadhee bara. Dhugaa. Bareedduu dhabboo.
Akkam. Maan jedhaga. Amman guddadheette. Yaa shamman guddadhe amma fuuchuu barbaada bara kanaaf siin fuudha sin jedha bara. Fuudhi bakka. Hin deebista gaa. Akkam godhe hin deebisaa? Akka feete gootee deebista gaa bakka feete naaf damal nageen. Riimeti kooba. Eessa? Akkam godhe hin fide? Akkam godha ree anoo hin beekoo. Nagaadhaa laata mucaan kunii? Nagaadhaan an jettii bara. Bakka qoy jala kana taa'e ishii jala kana taa'e xiqqoo laaleeti jala kana taa'e. Galatoom alfaadhu. Beekti siin amma Itoophiyaa irraa dhufte. Qoy tabiraa galchinaa qoy. Erga dhaabin faateen qabduun hin hayaattu. Fooloo si deebiseeraati taa wanti amma gabbuute eenyuma waan si nuju. Erga dhaabaateen eenyutu ergatee Zulu Oro Ilu. Okay. Taal. War ilu tan faateen hin jirtu sa? Hujattiin feemasiidha. Sammo. Beeku wallahi. Way! Zulu! Waye. Welcome. Ilu kana faateen nama jiraa ishee lakka. Lubbuun. Welcome to. Ma, in argin beektu. Mee kottaa mee Faatima ilu kana takkaalee argee illee hin beeku. Kot as bahi. Dhufee jira bar. As bahi ka. Maanni sodaataa artamu? In qorrabbu gaafa viidiyoo banatan xiqqoo ishee. In qorri na bira jirta waan akka sodaatin. Sitti qorri sitti dhagaamin as bahi. Bani. San booda maal goon? Bani kaasan booda waan gunnaa sitti himaa. Maa viidiyoo boonuu yaaddoodha karaa keessan kanatti. Hin turte bara. Differentitti qabadha malee. As bahi. Maal jettan? As bahi kaa. Hin sodaatini differentitti qabadhu malee fixxamanii affeennee amanummaa qabdu. Ayi sodaa miti bar xiqqoo isheen qorra beektee dhugaa bakkee jira viidiyoon natti qofa Haa ta'u as bahi koot. Takka rakkoo miti koot. Waan feete ta'e as bahi. Daffari kaa. Taariif nyaan hin qabdu laata miskiitittiin. Maa sodaatti viidiyoo bu'u. Faateen takka baaqama sodaatti bar. Duutee bar. Hin sodaatina differentitti qabaadhaa sin jedhe bara zabiibaa Oroo. Kottu. Dhugaan baani si yaadadha. Kijjiba dhiisi kaasa. Kan ola. Faakaate. Kofla warra yoo jirtan kofla tokko nageenya isin dhiisu wallahi. Eshi. Mani bale. Yes, magan. Maal jechuudha? Amma kameree ergana jaalatti turtee tamoo haanee wali cabsinaa hara cabtinaa yaatu. Guyyaa sadii. Guyyaa sadii qofamu. Ergumana jaalatti guyyaa sadii. Egaa akkuma rabbii gargaarsa Ramadaan amma soomuu fedha.
Heerumne kana duratti. Bosi heerumti sumaan heerum. Durummaa qaxin qaba. Diimaa moo sanuu? Dhiiga diimaan qaba. Keessanni addaa ta'u. Wala kira amsa wajjin qosa ijoollee gandaati. Egaa lubbu namni eegaas jala jira. Inni agartuu ilaaltee maa nama 46. Nama 249 jala jira. Si jalamu? Si jala jira malee waan geemasitti argadde moo? Amma kanaafuu maal jette? Kanaafuu dirqama feemasa keenya reessi isin jaalachuu qaba. Feemasummaa na jaalatta moo bultii na jaalatta moo? Mucaa sirraa ala mucaa akka feetii haafaan bal'aa kan masara laba oluhan. Eenyu anamu? Si haa. Maaliin balleessi? Maal labdi dhalaa ta'an angizee dhalaa sirra galchitu hin fedhu bar hin aaraani bar. Mee wallaahi. Wallaahi hin fedhu. Kanuma nan beekne kanamu? Asumas hin beekne hin fedhu. Nyaarta? Waan dhorkine dheet? Kaitu diraamaa godhu jira wallaahi wanna beektanii fama. Maali osumaan aaruutiin bakka gara hojjaa hojjaa. Diraamaan godhu jira? Diraamaan godhu jira? Eenyu kana jeemtii yeroo dhaabii guutuu gaamma siraa yaanatti beektaa fa nama darbaa beektaa. Madina jettee warra balkaa baakeetiin deema kalaas amma ni birraa hiba. Ati maaliif keessan kun sin jenni qoy. Yoom naan jette isaatis qabee afaan kee nagarreen. Guyyaa soomina irratti soomina irraa. Dhufu soomana firaa suudii tana kee? Hatti. Kiisiin gina goota? Wantichi waan sugu namatti himu masitti nama qoodna bira deemaa naasi garsiisa waan gootu guutuudha. Si qaraasa. Dhugaan baana. Dhugaan baana. Sirriitti moo? Bitaa naaf naree maantiin maali jiran? Anu mallee jala jiru kun hundi isaa silaa koppiliin kinaa godhan illee gaariin moo kolfan halka kana guutuutu nama kolfalchaa bu'uuraa qo'eesin. Barta naaf hin jaafamu. Ummata anaa kana qo'ee narraa gammadde immoo isin narraa iyyitanii jedhee bara. Yaa. Wayi guutiin na qabate koppiliin kitam tokko naan godhu akka namatti taa'anii mana jala kolfalchaa bula soomanaa ooltanii isin kolfalchisaan bulu jira kun wayi. Yoo koppiliin kitana kummata kufaa kuma sadii faa galchitan maal qabame tiktookiin mucaa miskiina keessanii kun isin haa guddatu gaayis. Wal kofalchiifnee waliin jiraannaa jechuudha. Koppiliin kitana itti dhufa. Guyyaa sadii immoo kana shaalaan binaadha. Yaaddumaan keetuyyuu. Sama yaa itti yaada garaa qoy. Amma fasinchi wal bara dheebaru torbamu takka. Okay. Sambuda kongo. Biyyeen isaa nyaattu. Mee fooloo godhaa jiin mana kiyya kana. Nagati tiktoo guddaa inni goote. Fooloo kuma dhibba qabu. Waa dhibba taaf daabbotee hojii kuma dhibba galchite jetti. Daakuu namni irraa marii ol baasuun qaba. Osoo namni irraa marii ol baasuu qabaadhe qaatta kan feemase. Jechuun qoosaa birhuu mucaan keenya bara baleessaa ijoollee gandaati. Keessaan gaafadhu kaa. Bakka amma dheeraa deemta wanni deemtu deemuun dinna dhukkubdeen kalaasi. Maal hoo deemtu? Walaa taxazan. Walaa liibirraa boo deema. Ilaa galgalaatti kun uummata kana wajjin kofallee. Bakka obsiyyee yeroo biraa taphanna lubbu ishii yoon tan keessaan lubbisi yallaalee. Yalla baay. Baay. Yalla. Dhaggeeffadhaa gaayis. Warra jala jirtan kun uummatattiin nan nagaa misin fayyaadha. Akkami taphattani? Kofaltani mi? Haa? Warri das hin jira lakkoofsa tokko barreeffame. Warri das hin jira lakkoofsa tokko barreessa. Dafa. Dhugaan banaar warri taphni keenya das hin jira lakkoofsa tokko barreessa. Hai. Inde? Akkanuma soomana ollee kan wal bashannansiisu jira guys. Wallahi billahi.
ቴንክ ዩ ቬሪ ማች እወዳችኋለሁ። isin jaalladha warabbal qaba. Thank you very much my family wonko obboleewwanko obboleettiikoo hundi keessaniyyuu baay'ee isin jaalladha. Wallahi billahi qabannaa jechuudha. Nuti tapha balee arraba nu biratti nagaratan baay'ee zawwee walii galee sila kana ta'eef hunda keessaniyyuu walitti qabee dhiira shamara xiqqaa guddin jennee hundi keessan wadaachaallahu caalaa. Kanaafuu yennaan ammaan tana karaa machaaraa sanii amma abaawwan takka fudhatte jedhanii abaawwa maayikiin giyyaa yeeta abbaati wabbo abiyyi argee dhaqee abiyyi maayikiin giyyaa boo akkanni wallaahi lajii amma biyya teenya ganda ta'e tokko abaawwan fuutee jirti. Mee ijoollee machaaraa jala jirtan lakkoofsa tokko qabame ijoollee machaaraa sa ijoollee machaaraa tun fooloon irraa hin qabduwan ijoollee machaaraa lakkoofsa tokko qabame hay ijoollee machaaraa tun fooloon irraa hin qabdu maan jeeran ijoollee machaaraa lakkoofsa tokko tuqi aboo ijoollee machaaraa lakkoofsa tokko tuqi harkis irraa hamuramu ijoollee machaaraa fooloon irraa hin qabdu gaa ilaalaa meesin wallahi machaaraa warri bara jiru hundi isaanii wallahi laal duratti wallahi machaaraa jedhi wallahi tokko yakkas barreessa ijoollee machaaraa astaghfirullah ijoollee machaaraa tokkoon isaanii fooloon irraa hin qaban jechuudha akkama laalaa oromoo akkama sirriidha gaayis akkama sirriidha moo sirrii miti baga gammaddan maali wallaggaa maal gammanne lubbuu babanta wallahi okay wallahi iftaanatillee wallahi wallahi iftaanatillee I am fine thank you bismillahirrahmanirrahim Play match. Yeah. kamu gak ada dia nanti nih dekat deh kan Oh, welcome Sunny, welcome brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki हाल चाल है ठीक kamu हो? gak ada yang Ibrahim Bori hamaरा biar amun ini dulu wallahi billahi राष्ट्र बाबा से। brother where are you from I'm from Pakistan. मेरे जान। okay अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया Hana तो सुनाओ। gitu आप कैसे? oh